Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroon homtuu duubanu hin deebisu kan jedhan imala jalqabuun duula cichoomina kaayyoo milkeessuu jedhu ammoo kan labsan waraana guddaa bobbaasuun mootummaa weeraruu irratti argamu. Ajajaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa ammoo diinni nu balleessuudhaaf sochii jalqabee jira jechuudhaan muummee Abiyyi Ahmaditti kan hima lolli guddaa waboo fi mootummaa jidduutti ammaan deemaa jira. Jalmarroon erga sanyii nagaasaa mootummatti harka laatee duula cichoomina kaayyoo milkeessuu jedhu yeroo duraatiif kan labsan hoggaa ta'u, kunis ammoo weerara haarawaa diinni nu balleessuuf jalqabeen dubbii Birhaanuu Juulaatii fi muummee Abiyyi Ahmad dubbataa jiran ta'uunsaatis dhagahamee jira. Godina Arsii Bahaa Aanaa Sirkaatti waraanni bilisummaa Oromoo wabona duula cichoomina kaayyoo milkeessuu fi ammoo tarkaanfii fudhatee loltoota bilisiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabeen jira jechuun beeksisee jira. Waboon Cibraan Jaalnadhii Gammadaa duula cichoomina kaayyoo milkeessuudhaaf bobbeen aanaa Sirkaa Gandaa Soojjii Sadee keessatti itti marsuudhaan raayyaa ittisa biyyattii hedduu irraa ajjeese hedduu madeessuudhaan waraana guddaa kumootaan lakkaaman of duubatti ammoo deebisee injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu waboon himee jira. Kanaanis ammoo injifannoo duula cichoomina kaayyooti kan jedhan duulli cichoomina kaayyoo itti fufa jechuudhaan waboon kan beeksise. Akkasuma ammoo Gujii Lixaa Aanaa Surroo Bargudaa Ganda Surroo baadiyyaa iddoo addaa ammoo Maalliqaa jedhamuttis lola meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa ture gubbatti waboon hirmaachuudhaan duula cichoomina kaayyoo milkeessuudhaaf ammoo har'a waboon zoonii kibbaa tarkaanfii fudhachuun hedduu du'aa fi madoon adabuudhaan kan hafte ammoo gara magaalaa aanaatti baqattee jirti. Injifannoo gonfadheen jira jechuun waboon kibba Oromiyaatis beeksisee jira. Waraansi deemaa jiru jabaachuun yeroo itti fufee jiru kanatti Gujii Lixaa Aanaa Dugda Daawwaatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon achuma zoonii kibbaa Gandaa Hemmaa Kiishoo seenuudhaan tarkaanfii fudhateen tikaanichaa tokko dabalatee loltoota hedduu irraa ajjeesuudhaan kaan ammoo madoo dandammiin qabneen adabee hedduu isaanii baqachiisee jiraachuu beeksisee jira. Amma itti jabeessanii mootummaa kokkee qabuudhaaf waan murteeffatanii ka'anii deemaa jiran fakkaatu. Ajajaan waraanichaa Jalmarroo fi itti aanansaa Gammachuu Abbooyyee humni isaanii zooniilee mara keessatti lola jabeessuun gaggeessaa jiraachuu kan beeksisan Jalmarroon homtuu wanti nu dhaabu hin jiru kanaa achi jechuudhaan ammoo lolichatti galuun isaaniitis himamee jira. Ajajaan waraanichaa kun ammoo lola keessatti hirmaate lolchiisaa jiraanis dubbii Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa guyyaa har'aan tanaa osoo koreen bilisiginnaa marii gaggeeffataa jiru Abiyyitti dubbatan tos qondaalli mootummaa tokko himanii jiru. Duulli yeroo ammaa nurratti labsame duula cichoomina kaayyoo milkeessuu jedhu kanaan ammoo diinni akka baalaatti waa harcaasaa jira Oromiyaa keessaa jechuudhaan ammoo raayyaa ittisa biyyattii jechuu lagatanii Fiild Maarshaalichi muummee Abiyyi Ahmaditti yoo himan humna isaanii maqaa baalaa dhahuudhaanis ammoo akeekanii jiru. Humni keenya aarsaa guddaa kafalaa jira kan jedhan halkanii fi guyyaa diinaa waliin kokkee wal qabee diinni ammoo erga nu balleessuudhaaf kee takka rafee bulee hin beekuun ammoo dubbii Fiild Maarshaalichi muddama jabaadhaan muummee Abiyyi Ahmaditti dubbatan ta'uun kan dhagahame. Amma gara mariitti haa deebinu moo maal goona jechuun dubbachuun isaanii dhagahamee jira. Kanaan dura ammoo mootummaan araara didee an araara fudhadheen jira kan jedhe waboon inumaa itti jabeessuun duula amma labse kana mootummaa waan muddamsiisaa jiru fakkaata. Kanaan dura araara kan dides ammoo mootummaa jedhamaa kan ture. Fiild Maarshaalichi gara mariitti haa deebinu jechuudhaan ministeera muummeetti dubbachuun isaanii kan dhagahame. Waboon ammoo gama isaatiin duula cichoomina kaayyoo milkeessuu jabeessee itti fufeetiin jira jechuudhaan injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuusaa beeksisee jira.
Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud daawwannaa hojiitiif guyyaa har'aan tana waaree booda Asmaraa galanii jiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiriyaa Yamanaa Gabra Masqalaa toora eegsisaanii gubbatti akka beeksisanitti hooggantoonni biyyoota lamaanii jechuunis ammoo kan Eertiriyaatii fi akkasuma Soomaaliyaadha hariiroo isaanii fi kan naannichaa cimsuu irratti mari'atanii jiran jedhu. Kanarra kan darbe ammoo dhimmoota maalirratti akka mari'atan bal'inaan wanti ibsames hin jiru. Pirezidaantiin Soomaaliyaa imala kanaan Asmaratti ammoo kan argaman pirezidaantii Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqiitiin simatamanii jiru. Tibba kana aangawoonni Soomaaliyaa adda addatti ammoo imalaa kan jiran yoo ta'u, ministeera deetaan ministeera dhimma alaa fi hariiroo idil-addunyaa Soomaaliyaa Alii Muhammad Umar akkaataa waliigaltee Ankaraa hojiirra oolchuun danda'amu irratti mari'achuudhaaf Finfinneetti imalanii turan. Ministeerri haajaa alaa biyyatti ammoo yeroo wal fakkaatutti Masritti imaluudhaanis ibsa baasanii kan turan. Dubbiin kun ministeera muummee Abiyyi Ahmad ammoo guddoo mataa dhukkubsee jira. Hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa laafus mul'isa jedhamaa kan jiru. Yeroonii fi pirezidaantii Hassan Sheikh Mahamud Eertiriyaa galanii jiran kanatti ministeerri haajaa alaa biyyatti ammoo yeroo wal fakkaatattis Masritti imalanii kan turan. Kaleessa ammoo gama biraatiinis ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaadha Muhammad Umar akkaataa waliigaltee Ankaraa hojiirra oolchuun danda'amu irratti mari'achuudhaaf kaleessa Finfinnee galanii kan turan garuu waan milkaa'an hin fakkaatu. Amma immoo Hassan Sheikh Mahamud gama Eertiriyaa fuula isaanii deeffachuun waahila guddicha muummee Abiyyi Ahmad duraanii Isaayyaas Afwerqiitiin simatamanii jiru. Isaayyaas Afwerqiitii fi muummee Abiyyi Ahmad gidduu muummee Abiyyi Ahmad irraa ammoo hanga Alsiisii gidduu nagaa fi hariiroon gaariin hin jiru. Kun ammoo ifatti beekama. Diinota ministeera muummee Abiyyi Ahmad lamaan Isaayyaas Afwerqiitii fi akkasuma ammoo gama biraatiin Abdul Fattah Alsiisii Soomaaliyaan haala kanaan irra deemtee ammoo dubbisuun kun Itoophiyaaf yaaddoo guddaa fi dhukkubbii mataa bawwaa hama jedhamaa kan jiru. Yeroonii fi ammoo waliigalteen Ankaraa hojiitti hiikama jedhametti lukti pirezidaantii Soomaaliyaadha kun Eertiriyaa fi akkasuma ammoo Ijipti galuunsaatis shakkii guddaa ministeera muummee Abiyyi Ahmaditti kan uuman. Har'aan tana Hassan Sheikh Mahamud hojiidhaaf gara Asmaraa kan imalan pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiitiin simatamuun isaanii gabaafameera. Kirkira lafaa tibbana godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti mudatee wal qabatee dhohinsa gaara Fantaalleetti uumameen jiraattonni sodaa nageenyaa keessa jiraachuu himu. Dhohinsa mudatee wal qabatee sodaa nageenyaa hawaasa keessatti uumameen jiraattonni naannawa sanitti argaman qe'ee isaaniirraa akka baqatanii fi loon akka godaansifatan taasisuun himamee jira. Kirkira lafaa yeroo dhiyoo as ammoo naannawa gaara Fantaalleetti irra deebiidhaan uumamaa jiru. Sadarkaa yaaddeessarra ga'u jiraattonni naannichaa himanii jiru. Guyyaa lamaan kana dheengaddaa fi kaleessa dabalatee baay'ee ulfaataadha kan jedhan. Gaarri Fantaallees ammoo kaleessa dhohee ciccitaa ture jechuudhaan jiraattonni himan. Kirkirri lafaa kun yeroo adda addaatti ammoo akka mudate eeruudhaan sodaa hawaasa keessatti uumame hordofuun jiraattonni mana jireenya isaanii dhiisuudhaan raasaa keessa buluudhaa fi akkasuma loon isaanii godaansisuu himu. Kirkira kanaan ammoo dallaan jijjiguu fi manneen babbaqaqoo jiraattonni himanii jiru. Kirkirri kun duraan irra ammoo wanti adda isa taasisu gaarreen Fantaallee ciccituudhaa fi dhohuu isaati jedhan ammoo jiraattonni naannawa sanii uummanni of eeggannoo gochuu akka qabuu fi dhimmicha ammoo hordofamuu akka qabus yeroo ammaan tanatti ergaan hayyootarraa darbaa jira.